Fande mamme fasila jala fi khabaja formate daatiif dhiise malee caalaa if gubbaan gara galchee mamme liqimsa dhageesse yoo dhiira assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu ashama harka foone nagaan qaba nagaa qabdanii fayyaadha jidduuta nagaa isinirraa bade waa hedduu takka garaa harka lafa jalaatiin dalagu jirra tanaafin akkana badee beeta gaa'eessatti akka badda warreetanis numaan jira tapha guddaa shoora guddaa taphachuu jira goolii babbareedduu galchuu jira beeta nama taayin dadhabde waan ta'e isaatti dhufaati carraaqqiin keenya carraaqqii ajaa'ibaati waan akkamiin dalage seetan ni gartanii isinuu agartanii jirtan kimiyaan waa hedduu daleyde goolii ajaa'ibaa tanatti galchite laala jawaadii afatti dhageesse kanaafuu isinuu dirqamaa nu jaalattanii jirtan nurraa kaaftanii gaa tapha nu taphanne maashaallah nurraa hattanii jirtan na fakkaate baga gammannee baga gammaddanii siin jaa adawwii teenya haa dharawu laal jara jaruma keeysaan fuunee tapha akka ajaa'ibaatti itti galchine dhageesse akka goone garte asinuu gartan maaliin isinii jaaga mee kam jeetiin akkaan isinii hubatan isaanuma keeysaan isaan bitannee isaanuma keeysaan isaan waliin galaafne dhukkee irraa kaafne jara wayitti hambifne akkasigaa laal afarsaa kimiyaa jaamee gaffageenyaan akkasitti haalaal jaarsi gurraachi kaarruun nuu dalage akka ajaa'ibaatti akka isaan wal gogodhan gartan isin weda dhukkee walirraa kaasan isaanummaanu tarkaanfii gurguddoo ganaallee ammaas ta'e isinirra fudhannoo isaanirra fudhannoo hafe amma namni jabaan ka qabnu eenyu ni beeta caalaadhaa fi hormaateedha maammees akkasumatti maammees nutu harkaa qabna maammeewu beekaati isaan biratti kas dhoota malee waan fudhatee jira waan nagayaa fudhatee jira maallaqa nagayaa fudhatee jira akkuma fooziin akkasi goolii nuu galchetti akkasuma ammaas maammeenis goolii akkam galchuu deema osuma inni mana jawaadee eegaa eedaniiti mana jawaadee akkatti itti dhiibuu ta'a dhageesse tajoollee basiituma laalee ijoollee akka goonuu hin qabnuti isaanuma kanaa waliin daaraa gooneetti osuma harka keenyaan hin tuyne akkasitti ifumaa wal keessa gara galanii akka gartee walirraa dalagan goone jechuudha ammaan tana meegaa warri hormaateedhaa fi jawaateedhaa fi maawartii jettanii waywaattan akka nuti godhu jirru agartanii ija teessaniin agartanii laalu jirtan saa 24 sooshaal miidiyaa irraa dhabamuun keenya hojii akkanaa tana nama daleessifti sooshaal miidiyaa irratti waan dalaguu qabdu dhiirti ol baafteen dubbattu harkuma lafa jalaatiin namni yoo nama ta'e kaameeraa firraa achi kaayee waan dalagu dalaga keef gaa dhiirummaa teenya dhiiraa akkam takkana bobboorattu akkas waliin goonee daaraa wal godhan kunoo shaakkusha hundaa wali ba'anii akkana laal walirra siqan boo maashaallah tabaarakallaahi akkana ta'uudhaan dhiirummaa teenya nu beeka nama tokkootu afaan hidhatee namticha balloo jaaniin akkam ta'uu deemta ballootiif qoy atis hidhaatana sitti tolte hidhaan san sitti tolte eegee hidhaan sitti tolte gaatis dhaabbadhu akkatti sirraa dalee nu dhageeffadhu ati nama guddaadha ati waan akkanaa kana seenuun kee kun waan akkanaa seenuun kee kun hedduutu akkana gaddisiisee beeta ati faanni toltaa ulee irraa tolta akka ajaa'ibaa nama furdaadha laal dibiin fakkaanne laal akka isaan sanitti jarriin warqa cabaenneeti harkarra qaqqabnee taaribuma fa'aa oofnee akkasitti ispoortii goggoesifneetuma deebisu jirra beeta ati faan akka jara saniitiin miti maaltu ati isaan kana keessan jirtu maaltuutu shuqula kana keessa fide qoy uleen teenya san ni moyti sukkara ni moytimi dhaabbadhu ati faan dibii dhaalaal akka ajaa'ibaa kan akka shoobdoo kanatti garte si cafa guuteenya mee sababnummaan ati itti fuulee hidhattee jawaadee faanidhaa irraa baasattee deddeemtu maaltumaa fideewu ballo
nagayaani akka gartee laafatti basiitumaan akka jaraasnitti numaa sin qabnu ati akkanuma koottanneetuma harkaas isaa laamnee si fuuna tumichaa kan ajaa'ibaa kanatti mumtaati faan dhageesse ni tolta maashaallah qaamaasti qabda ilmoo meeqata garaa qabdu sanumtas garaa baasuu teenya inshaallah dhageesse sababnummaan nama nuti qabnee harkaa qabnu niin baasettee itti fuulee hidhattee halkan shaarra deemaa bultuu maaltu jira qabbantinuu si illeessite ilmoo ta'e dila garaa qabdu san si garaa baasuudhaaf qophii dhageesse furmaatee fi caalaan wanni itti maammad himsiiftan takka hin jirtu wanni itti foozii himsiiftanis takka hin jirtu feetan cafaqaa feetan dhiisaa akka feetan godha namni isaan duuba jiru eenyuu jaaga fageenyaan namni kimiyaa duuba jiru eenyuu dhiira akkamiitu hojii kanaa tanaa hojjechu jira osoo beeytaniiti xiixii jettanii inumaa mucaa shoodhee fa'aa dilii hin qabne san fa'aa fuutanii dhiigarraa ganneetan numa dhiigarraa ganneetan akka gartee Muhammad irraa dhiiga ganneetan sanitti ifumatee isaniif fooziin kumaandeenya ajaa'ibaati dhageesse kumaandeenya ajaa'ibaati isinirra fi galaa lakka ajaa'ibaati wanni isin fattashtanis hin jirtu wanni isin gootanis hin jirtu fooziin liqimseeti isin udaana dhiiraati nama guddaa seetanii keessan lafee jabdu warra durii warra deemaa fi dhadhaa nyaatee guddate fooziin dhageesse nama isin taphattanii ni miti keef isinirraan daleene akkam isin goggodhe gurbaan nama dila saniin akkasitti isin harcaasee caalaa dheeraa san akkasi fuudhee lafa dhiira nama lamaa fi dhalaa wajjin itti tumsanii mana keessatti wahinu fiddeeni fattashamtaa maal minaa min jettan durirraa gurbaan kana wajjin jiru saahibo tana ittillee raftaniin keena namni kun gadi fageenyaan eenyuu jaa foozii dirooppaa guddaa kagartee shoora babbareedaa taphatu jechuudha dhageesse Barcelonaa jedhin kanaafuu anilleen bakka duri deebi'eetiin jira alhamdulillahi maallaqa kiyyaas deeffadheetiin jira dalagadheetiin dhufe bakkuma taa'eetiin alhamdulillahi obboleetiin yasiirii ajaa'ibaa hojjechaa waan jirtuuf isittis gallakkisaa jaraas nyaachisaa isinuma keessa waliin akkasitti daaraa isin godhuudhaaf qophiidha maalumaatu harkaan isin qabachuuf dee'uu fi wal cafeetanii fi daaraa wal godhanii ummata gartee isin tiisisa gartee tiisisa mootiin qabne isin tiisisa sani agartee maraqaniin dhuga jeetti dhumu sani gartee mee qaanyii teessan akkami kaameraa keessaniif waraabdan if mateessaniif gizee akkasitti if waraabdanii wal fixan san maaluma isin hin jaa hordoftoonni nu maaluma isin hin jaame xiqqishoolleen salafatanii diloomina isin nama danuu sani osoo waan fedhateewu waan keessa keenyee beeyna paawara inni qabu beeyna hoosin jechuu waa takka raataruus hin dandeessan inumaa formaateen siirii nitti hin goone siirii isin qabu siirii fidee isin qabu dhiisaa isin hin jetteessa laa siiriin takkas walii isin godhu jirtu san maali addaan bayyanadhaa laalaakaa dura gajjaa viidiyoo dhageeffadha osoo siirii hin qabaatin akkanuma lafaa wal kaataniitti akkasitti boksiidhaan daaraa wal gootanii kanaafuu wanni hojjechuu teenyus ganaadha hin hojjenne amma duree zeeroo irra jirraa taakka hin jenne gaafachi taakkenne immoo tokkoon keessan nama isin duuba jiru dhiisi kaganaa isin duuba gartee isin jaalatu hordoftoota bakka jiru ganaadha harkifnee akkasitti telefoona keessaanuu isinitti as baasu teenya harkifnee akkasitti harka finnee maal jettee barreessitee komantiidhaan arrabni atti barreessite san maalii ganaa jennaan isin hordoftoonni nu warri gartee waan akka malee nu barreessu jirta warreen noo baarta warreen noo rabsitan telefoona keessaan akkasitti isinitti ciboo teenya jaalattanii osoo hin taane dirqamaan laayikii fi sabskiraayibis gootan yoonii fi gartee najaa haa baanu bakkuma jirru tanattuu keettan taate nama takka komantii nu arrabsituu fi tan nu abaartu yoo barreessitan taatan telefoona keessan ka gartee nu jalatti hin barreessu jirtanii meela keessan san garteemi achuma san irratti isinii daleeneeti isinitti ol baan akka halkanii guyyaa kaatanii dhaabbattan takkatti yaa kimi yaa rabbii jee yaa farsaa rabbii jee nu dhiise hanga isin jetten takkatti hanga isin dirqamaan osoo jaalattaniin taane
jarri kun jara sirriirra jiru haqa qabanii haqaaf dubbachaa jiranii haqaaf lolaa jiranii hanga isin jettan takkatti isin hin dhiisu. Akkasin isin hin jaa hordoftoota kiyya warree duraanuu nagee qabdan warri gartee intalti tun haqaaf lolu jirti jarri kun haqaaf lolu jiraa dhugaa isaaniitti warri jechan dhugaanu sirriirra jirtan. Ammoo jarri kaan an isin himeetiin jira kimiyaa waan akkanaa isin himuu waan hin dhaqqabneef balaan asii kaate tun hatta hordoftoota illee qilleensarraan geessii. Kunoo gaafadha yoo feetan ulamaayota qabdanillee gaafadha. Telefoonarra namatti ni dalagamti siiriin jaa gaafadha akka isin dalagamtu isinitti agarsiifna. Hirriiban harkattan guyyaa dhaabiin harkattan nyaatan harkattan akka afaan goggogaa akkanatti isin haftan isin goona dhageessanii. Kanaafuu ifirraa ta'aadha nuti bakka jirrutti diina keenya karaa itti firaa dhorkinu ni beena. If maajaadhaati if kabajaa nagaan naa jiraadha. Hanga viidiyoo biraa qabannee hojii babbareedduu qabannee isin dhufni.